Maqaan kiyya Dammaajuu Seen jedhama. Hospitaala gadii jechuun hospitaala moobilii yookaan marshaa jechuudha. Yoo dhaadhe seeraan nu gargaaranii seeraan dhiigallee nu qoratanii mirmaara addaa nu kennanii achi yoo qoricha achitti arganne qoricha addaa asin nu dhaafan yoo asin nu dhaafan qoricha gayaa qoricha ittiin gargaaramnu qoricha yoo rabbirran nu gargaaru ittiin gargaaramnu uduu dhabamee hin taane uduu hin jiru hin taane mana kana yoo mana biraallee dhaqnee mana biraatii hin jiru jedhamu mana kana garu akka mishaa ittiin gargaaramnu akka mishaa argannu keessatti illee argamne qoricha asi arganne asi gargaaramnaa jedha. Maqaan koo Gammachuu Bultoo jedhama. Gandi Qarsaa Garaati. Raajii ta'e yookiin maashiniin laallanne achi uteetii achitti hin deebifna achi yoo ka'e as baaboo biratti nu ergama qorsi waan haalaan galaaruuf teennee naamusaan eeggannee salphiin argataa waan jirruuf waan guddaa itti fayyadamaa. ስሜ ዘይነብ አሰይድ ይባላለሁ። መኖራችን እጆጂ ጌሳ ይባላል እና ያው ጤና ጣቢያ ዶቃ መርሻ ነው የምንጠቀመው። መርሻ ያው እዛ ታገለገሉን በኋላ ወደ መድኃኒት ሲጥፉልን እዚህም ተመጣን በስነ ስርዓት እየተሰጠንና ያለ ነገር እየተቀበሉን ነው። ገብረ መስቀል ጀዳማ ፋርማሲስት ኩታ ኮሚኒቲ ፋርማሲቲ ኮሚኒቲ ፋርማሲን አመት ባየ ተጃጀለ ጉዳ kenna jira jalqabatti yeroo jalqabnu 1500 jalqabne amma ammoo sadarkaan irra jirru sadarkaa baay'ee ummata naannoo kanaatiif ummata aanaa kanaatiif baay'ee bowwoo guddaa irraa dhufeera jechuu dandeenya maaliif dhiyeessiin walirraa citee hin beeku dhiyeessiin akka onnootti kurmaanaan dhiyaataa garuu immoo baay'een ummata irraa kan ka'e si'oon kenna baay'ee wanna jedhanii nu qindoomanii yeroo yeroodhaan kurmaana san udhannee yeroo yeroodhaan bituu irraa kan ka'e uummanni baay'ee fayyadamaa ta'eera waan ta'eef akkuma jalqabatti uummata illee dubbistan uummanni naannoo kanaa baay'ee gammachuu guddaa qaba maaliif iddoo seenterii irra illee jira waan ta'eef ammatti uummanni baay'ee fayyadamaa ta'eera. Maqaan kiyya Gammadaa Hariiroo jedhama. Qindeessaa mana qorichaati. Kana keessatti masti manni qorichaa hawaasaa kun kan dhaabate bara 2014 gara dhumaarra dhaabate sammuu kanarra dhaabbanneeti yeroo sanitti karaa biiroo Oromiyaatiin birrii naannoo 500,000 nu kenname isumarra sanarra dhaabbannee amma immoo yeroo kanatti immoo naannoo miliyoona 10 irra geenneerra. Kun hojii baay'ee namatti tolu kanarra dhaabbannee ammoo amma immoo namoota baay'ee keessummeessu jirra namoonni guyyatti naannoo 450 aga 500tti guyyatti keessummeessina ashuraansii fayyaatiin jechuudha. Isuma kanarra dhaabbannee naannoo dhiyeessii qorichaa kennatti qorichoota akkuma amma mul'atu kana qorichoota baay'ee gaarii murteessoo dhiyeessuu jirra baay'ee namatti tola haa ta'u malee karaa mootummaa keessatti jechuun ibsaarraa jechuudha dhiyeessiin karaa saniin baay'ee gabbu'aadha. Alarraa waan bitamuuf inni kun ammoo osoo karaa keessaatiin mootummaan nu dhiyeesse hamma tokko gadi bu'uu danda'a waan jedhu yaanna inni kun karaa saniin ilaalamuu qaba. Inni biraa ammoo waa'ee hospitaalli keenya hospitaala jalqaba Nageellee Arsii piraayimari waan ta'eef gara hospitaala jeneraalitti osoo guddate hammi humni namaa kenna tokko dabaluu danda'a. Asittuu amma nama baay'ee nama muraasaan keessummeessina. Faarmaasii nama 3 jechuun istoorii nama tokko dispensarii irra kan jiru nama 2 kanaafiyyuu baay'ee nama hammas ga'usan nama 2 yoo keessummeessinu loodiin nama baay'ee dabaleera jechuudha. Kanaafiyyuu osoo iddoo kanarra dhaabbannee mootummaanis nu ilaalee osoo hospitaala keenya gara jeneraalatti nu guddise baay'ee bareeda jedhee fudhadha. Tole maqaan koo Hidhatoo Gadaanaa Midhaasoo jedhama. Hojii gaggeessaa olaanaa hospitaala jalqaba Nageellee Arsiiti. Egaa bakki itti argamnu mana qoricha uummataa hospitaala jalqaba Nageellee Arsiiti. Manni qoricha uummataa inisheetiivii biiroon fayyaa Oromiyaa baasee akka hojiirra ooluu fi komiin uummataa gama dhiyeessii qorichaatiin akka furamuuf irratti hojjechuudhaan biiroon fayyaa ka'umsaa qarshii 500,000 dhaabbata keenyaa kennu isa ka'umsa godhannee komii uummataa dhisuuf keessattuu akka hospitaala jalqaba Nageellee Arsiitti
booddii mana qorichaa hundeessinee gabaasa isaa kurmaanaan baasiif galii isaa sin laallaa ummata Kachiminti hospitaala Nageellee Arsii jiran keessattuu qorichoota gatiin qaalii ta'e karaa salphaa ta'een inshuraansii fayyaa irraa akka fayyadamaniif inshuraansii fayyaa ofii qabatanii qorichoota hospitaala keessatti hin argamne ka gatiin isaa qaalii ta'e ummata gatii madaalaa ta'een mana qorichaa hundeessinee magaalaa Nageellee Arsii keessatti akka hawaasni irraa fayyadamu taasifnee jirra. Keessattuu manni qorichaa kun erga hundaa'ee kurmaanaan barma kana qofa kurmaana sadi kana keessatti abbaa warraa 98 fayyadamaa taasifnee achi keessa abbaa warraa 65 fayyadamaa inshuraansiiti jecha. Galii isaas bittaa qorichaa ji'oottan 9 keessatti naannoo miliyoona 7.5 hawaasaa qorichaa binnee dhiyeessinee ummanni keenya karaa salphaa ta'een yaaddoo malee osoo hin cinqamne inshuraansii fayyaa persentaa 90 akkaawunti godha waan ta'eef hawaasa keenya irraa akka fayyadamuuf haal duree hunda mijeessinee ogeeyyiiwwan murteessoo ta'an ogeessa faarmaasii 3 sassaabaa galii guyyaa 3 akkasumas ogeessa ragaa nama 3 walumaa gala ogeessa hojjetaa eegumsaa dabalatee hojjetaa 9 mana qoricha uummataa kanatti galchinee giddugalli kun aanaa baadiyaa buufataalee aanaa baadiyaa 7 irraa bulchiisa magaalaa irraa buufata 1 aanaa Eebana Arsii buufata 3 fi akkasumas bulchiisa magaalaa irraa uummanni qoricha dhabe giddugala kanarraa buukii inshuraansii fayyaatiin waraqaa eenyummaa isaa agarsiisee fayyadamaa kan jiru ta'uu isaati jecha. Tole maqaan koo Hidhatoo Badhaanee Midhaassoo jedhama. Hojii gaggeessaa olaanaa hospitaala jalqaba Nageellee Arsiiti. Egaa hospitaalli jalqaba Nageellee Arsii bara 2011 ji'a muddee keessa hundeeffame. Egaa hundeeffame tajaajiloota babal'aa kennaa jira. Keessattuu tajaajiloota inni kennu keessa inni ijoon tajaajila deddeebanii yaalamuu, tajaajila OPD per capita ka jennu isaa tajaajila ciibsanii yaaluu, tajaajila balaa tasaa akkasumas tajaajila fayyaa haadholee fi daa'immanii guutumatti kennaa kan jiruu fi ummata Kachimintii kennaa kan ta'an aanaa Nageellee Arsii, bulchiisa magaalaa Nageellee Arsiitii fi aanaa Eebana Arsii akkasumas godina Shawaa Bahaa keessaa bulchiisi magaalaa Bulbulaa asitti kan tajaajilan yoo ta'u, tajaajiloota gurguddoo kennu keessaa inni ijoon tajaajila OR baqaqsanii yaaluu ka jedhuun akka hospitaala keenyatti yeroo kamuu caala tajaajila guddaa kennaa jirra. Halkan tokkotti gaafa deettuu 6 baqaqsanii yaaluun lubbuu isii baraarru kan jiru ta'uu fi akkasumas tajaajila daa'umsaa halkan tokkotti dubartoota 15 haga 20 kan da'anii fi kan da'an yoo ta'u, kanaaf hospitaalli jalqaba Nageellee Arsii akkuma maqaan isaa hospitaala jalqabaa jedhu akka hospitaala jalqaba osoo hin taane akka hospitaala waliigalatti tajaajila waliigalaa kennaa kan jiru ta'uu fi hospitaala giddugala muuxannoo ta'e kan ta'e ta'uu isaati. Keessattuu hospitaalli kun ogeeyyii ga'umsa qaban kan naamusa ogummaa qaban wali qindeessuudhaan yeroo gara yerootti hubannoo kennuudhaan hawaasa naannaa hospitaala kana jiruuf tajaajila qulqulluu ga'umsa qabu kennaa kan jiru ta'uu isaati. Keessattuu ogeessota ispeeshaalistoota olaanoo of keessatti kan qabuu fi ogeeyyiin jiran sadarkaan isaa sadarkaan hojjettoota eegumsaa irraa kaasee haga ogeessa olaanaatti kan jiru miira aantummaa uummataa gonfachuudhaan hawaasa tajaajilaa kan jiru ta'uu isaati jecha. Keessattuu hawaasa asitti hospitaala keenyatti dhufee tajaajilamu dhukkubsattoota inshuraansii fayyadamanii jecha. Kanaaf inshuraansii tarsimoo inisheetiivii mootummaan baase milkeessuudhaaf foddaa addaa bannee hawaasni keenya mufii tokko malee akka tajaajila argachuu danda'uuf haala mijeessinee kan jiru ta'uu fi hospitaala kana keessatti tajaajilli nu kennaarru tajaajila madaalaa akka ta'ee fi ammatti akka rakkootti kan jiru hospitaala jalqabaati. Maamilli nu biratti tajaajilamu maamila humnaa olii jecha. Kanaaf kappaasitiin hospitaalichaa maamila kana keessummeessuu waan hin dandeenyeef qaamni dhimmi ilaallatu kamuu carraa argameen hospitaala kana gara hospitaala waliigala akka nu guddisu yaamichaan dhiyeessina.
keessattuu akkaataan boordiin hospitaalichaa kantiibaa bulchiinsa magaalaatiin hoogganamu deeggarsa dhiyeenyatti nu godhaaru deeggarsa olaanaa waan ta'eef carraawwan kanatti fayyadamnee waan baay'ee hawaasa keenya hojjechuutti kan jiru ta'uu isaati.